Ayyuu waan itti dhaga'ame ayyuu maal akka jettee dura garuu Sumayyaadhaaf yaada kennamsinitti. Sumayyaadhaaf jabduutiyya cimtuutiyya maani jagniitii keessaniif jechuudha. Yaada kennameef sinitti hima tokko tokkoon caqasaan siniin jedha. Sumayyaan baay'isawee jagna jenneerra. Jagnummaan ishii garuu kan inni mirkanaa'u haga ammaatti jagna jenneera miti. Jagnummaan ishii kan mirkanaa'u waan tokkotti ishee hafa. Waan kana yoo raawwattee ani indaa'uun waraqaa ragaa qopheessee badhaasa jiru. Waraqaa ragaa qopheessee nan geessaaf. I promise to Sumayyaa. Kalas. Waraqaa ragaa nan qopheessaa fi nan geessaaf jechuudha. Amma iddoo isheen jirtu iyyuu niin beeka. Ofii ishee himteetti waan ta'eef iddoo jirtu iyyuu nan beeka waan ta'eef kana yoo gootedha. Jagnummaa ishii, gootummaa ishii, ciminummaa ishii, fakkeenyummaa ishii kana yoo goote qofa kana gochuu qabdi. Garuu nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'uu baga jiraattan baga har'a geessan siniin jedha. Egaa kaleessa Sumayyaanii viidiyoo gadhiisteeni biyyatti galeera dabalataan immoo manas bitadheetiin jira jettee jirti jechuudha. Oduun tokko immoo kan jiru baay'inaanii maallaqni harka ishee jira. Kan baay'inaanii maallaqni ishee harka jira. Sa'idoon kanaafi kan yeroo baay'ee ishee barbaadu harki caalu maallaqni ishee harka jira jedhameetti jira jechuudha. Haa jiraatu haadha manaati rakkoon qabu. Ijoolleen lamayyuu ishee harka jiru. Minaamini birrii maallaqa dhumtu miti. Ijoolleen lama bakka bu'aan sa'idoo lamayyuu harka jira waan ta'eef mafi mushkila sitti jechuudha. Garuu maal gochuu qabdi seetan Sumayyaan ammaa baay'ee yeroo darbe ayyuu maal jette seetanii Sumayyaan hin dhufti. Ofiishiitiyyuu hin dhufti. Yeroo dadhabdu hin dhufti. Ati garuu hin dadhabini. Sumayyaan eessayyuu hin deemtu. Eessa siin geessu dhokattee siin haftu, baddee siin haftu, si baqattee siin haftu. Amma miira keessa jirti, aarii keessa jirti. Kanammoo hillikii yookaan xiiqii keessa jirti. Xiiqii ishee yoo fixatte hin dhufti. Suma haga barbaaduutu hin geessi jettee turte. Right. Sirriidha kun. Sirriidha jechuudha. Dubartoonni baay'ee yeroodhaaf murtee balaadha. Murtee ajaa'ibaa murteessu. Turanii ka'anii garuu hin gaabbu. Lakki jedha. Murtee ibidda murteessu. Murtee lubbuu isaaniiyyuu murteessu. Murtee waan aariidha waan hin taanettis dhaqanii hin galu. Booda garuu hin gaabbu. Meeqan shamarraniitu aarii maatii, aarii maalii nama isa hin taanetti kan heeru. Nama jechuun isaa hin taane naan jedhu haga dhumaatti nama san tursiisneefaatu dhaqaniitti heerumu. Aariidha maqaan na bade maal na ta'edhani booda immoo hin gaabbu maaliifin akkas godheedhani. Kanaaf murtee dubartiiti. Inna Sumayyaan maalidha ree amma baay'een komantii kenneeraa fi ati nu boonsitee baga kan keenya taatee maqaa isaanii dhadhaatanii jechuudha. Mirxi maal jechaanii turan. Mirxiidha yuuti. Dhuguma mirxiidha. Jabduudhas garuu maal gochuu qabdi seetan amma Sa'idootti araaramuu qabdi. Ijoollee ishee abbaatti yoo agarsiiste abbaa faana wal quunnamsiiste dhuguma isheen jagniitinna jagnaa gootadha. Cimtuu jabduu ምናምን በቃ jechuun kun hunduu mataa ishee irra kaa'amaa jechuudha. Dabalataadhaanis immoo sartifikeetii qopheessee waraqaa ragaa qopheessee nan badhaasan. Nan kennaaf jechuudha. Maaliif bara kana keessa jedheen bara 2017 jabduu qabsooftuu bakka fakkeenya dubartii jedheen kanaan bakka isa akkam fideettiin barreessisiisuun beektan nan badhaasaanii jechuudha. Kana gochuuf garuu waan tokko ishee hafa. Ulaagaa tokko steeppii tokkotu ishee hafa. Innis Sa'idoodhaan asin jira jettee ijoollee Sa'idoo faana wal quunnamsiisuu fi ayizar walitti araaraman iyyuu haadhiisan iyyuu kun ta'uu qaba. Maa jettu sin? Kanan jedheen bakka amma ergi biyya galtee erga manas godhatte erga manas bitatte erga ofiishiitiin of akka barbaaddetti of jiraachisu erga dandeessee
bareedaadha kun. Dubartoonni fin akkanatti of danda'uu qabdu. Harka namaa keessaa iyyuu bahuu qabdu. Harka dhiiraa jalaa bahuu qabdu. Agarsiisuu qabdu. Manas bitattan, konkolaatas bitattan. Bakka kanan jedhan durattuun kanan jedha. Kanan jedha. Jechuun dubartiin tokko ofiin of dandeessee hojii hojjettee galii qabaattee sarvaayiv gochuu qabdi jireenya sana. Argitanii? Se'idoonu nama ishee rakkisu miti malee nama ishee maallaqa dhowwatu malee nama ofiin itoo isheen hin barbaadu jettu maallaqa konkolaattota gurguree akkaawuntii ishiitti gashuudha. Waan ta'eef se'idoonu nama akkasii miti malee silaa nama hin gargaarre ta'e silaa nama maallaqa dhorkatu ta'e silaa dantaa keetii iddoo barbaadde dhaqii nama jedhu ta'e Sumayyaan immoo hojiin qabdu ta'e galiin qabdu ta'e rakkattee moo hin rakkanne beeloftee moo hin beelofne. Ganaa se'idoo kadhattiyyuu utuu innuu dhiifama isheen gaafatin isa kadhatti ture. Maaliif waan nyaattu dhabdee rakkatte garuu isheen duruma of dandeessuu waan taateef qabeenya iyyuu qabdi galii qabdi tattaafattuu waan taateef duruma iyyuu harka namaarraa humaa akka hin barbaadne beekamaadha. Maallaqa hin barbaaddu ofiin of jiraachisuu dandeessee jechuudha. Dubartoonni hamma isinii danda'ame ndaa'u cimina ishii birattu kan hunda irraa barachuu qabdu. Ofii keessan irraa barachuu qabdu. Dubartoonni yeroo hundumaa dubartiin hunduu jechuudha osoo mijaa'ee fi milkaa'ee fi nama milkaa'u garuu hundaan milkaa'u hundi hojjechuu hin danda'u mooti. Kana rakkoon jiru malee dubartiin hunduu haa heerumanis haa dhiisanis ijoollee haa qabaatanis haa dhabanis osoo hojii mataa isaanii qabaatanii galii mataa isaanii qabaatanii jireenya mataa isaanii itti gaafatamummaa fudhatanii of jiraachisu ta'e abadan waan dubartiin itti qoosamuufis hin jiru waan dhiira jala deemtee boossuufis hin qabdu. Yoo kabajee jaallate wajjin jiraatti ameen jette. Kana achi hin dabaddaba taanaan gadi xiqqeessa taanaan hin kabaju taanaan miila irratti dhiqata taanaan hin barbaachisu. Nama dhabar isheen ikkoo maalidha? Isa gargaartuu naadhaan akkam gargaaruu naadhaan ikkoo hunda hojjetu miti. Na gargaari mee namaan hin jettu. Amma fakkeenyaaf karaarra faannaa deemtu na gargaari narra kaa'e mee fa'aa waliin jechuun jira biyya keenyatti mee ba'aa kana narra kaa'e fa'aa na gargaari mee waanuma ta'e narra kaa'e gargaaruu namni sun si gargaare sirra kaa'a malee si hin baatu. Dubartiin akkas ba'aa kee si hin baattu dhiiraa hin baattu hunda hin dandeessuuf hin gargaarti xiqqoo gargaarti. Isheen bara kanaa garuu hunda baatti ba'aa baatti dhagaa baatti mana baatti konkolaataa baatti argitanii garagaltoo ta'e jechuudha. Kanaaf dubartiin akkanatti hin tuffatamtes dubartiin bakka wantii taate rakasa taate jechuudha. Akka duriitu ta'e widdiidha. Kanaaf achi keessa iyyuu hin galuu. Dubartoonni garuu walumaa galatti hamma isinii danda'ame warreen hojiirra jirtanii warreen hojjechaa jirtanii hamma isinii danda'ame warri hin hojjennellee gara hojiitti of galchuudhaaf maal hojjechuun qabaan maaltu narraa deema maaliin hin galii argadha ani maaliifan ta'a yoo maal ta'e nama tokko eeguu dhiisa harka nama tokkooti yoomin hojjechuu dhiisa akkam yoon godhe harka isaa qofa eeguu dhiisa anis galii mataa koo yooman qabaadha ani konfiidensii yooman horadha ani waan barbaade gadi bahee bitee akkamitti deebi'uun qaba maallaqni akkaawuntii koorratti akkamitti argamuu danda'a itti yaadda. Namni tokko dandeettii qaba. Namni tokko waan isaa kenname qaba. Waan ta'e way hundi keenya kennaa garaagaraa qabna baay'isawee. Ebeluu qofatu kennaa qabamti, ebeluu qofatu waan ta'e qabamti. Ebeluun immoo duwwaa dhalatee miti. No hunda keenyaafuu waaqni waan ta'e nuu kenneera kennaa godhee waan ittiin ani nama tokkorraa adda ta'u mallayaa quxuree jechuudha. Waan ittiin ani ebeluurraa adda ta'u ebeluun immoo ebeluurraa bakka waan ta'e nuu kenneera waan sana garuu barbaadee of keessaa kan baasetti fayyadamu immoo nudha. Ani dandeettiin koo maal hojjechuun danda'a maaltu narraa deema bakka cal jedhanii dubartoonni ammaallee baay'een isaanii harka namaayyuu warra eeggatan miti tokkotu jira malee kan dhiira jalatti bulan kan galii dhiira qofaa eeganii kun baay'ee bara kana keessa immoo kuufaatee ajaa'ibaatu walii kuudhaaf kan geessisu iyyuu kana yeroo baay'ee jaarsaaf jaartii kan wal lolan maaliif beektu mana keessa yeroo humtuu dhabamu yeroo waan hojjetamu wal ga'uu dadhabu. Yeroo rakkina bakka maallaqa rakkoo maallaqaa isaa mudatu hin wallolu. Innis yoo ishiin hojiin hojjettu ta'e mana keettiin si qallabaa jedhanitu mashiin ijoollee guddistuu luki jecha kanaafaa jedhan mana keettiin si qallaba baraana qofatu hojjetaa jedhani gaafa wallolan. Ishee qofatu
isa qofatu yoo manatti inkaamii fida yoo ta'e namni tokko moo inkaam godhee outkaamii faana walitti hin dhufu abadan lama ta'anii hojjetanii fi bara kana oovariidha dhugaan siniin jedha jireenya jechuudha baasiin bahu wanti bitamu qaala'insa yoo ta'e isinittiin himu amma ilma dabalaa deemu fakkeenyaaf amma zayitiinu duraan 1,000 hiyyattamti yeroo darbe 1,300 ture 1,500 1,500 ta'eera yeroo darbe nuu 1,500 bin akkasuma hunduu bunni akkasii sukkaarri minaamin bakka waan ati fayyadamtu hunduu dabalaa bula kanaaf maal gochuudha ree dubartoonni hojii hojjechuu qabu of danda'uu qabu ganeerumanis immoo nama hojii hojjetutti ta'uu qaba keessattuu shamarran biyya arabaa yeroo hundumaa anaan kan nagaddisiisee na boosisu waa'een isaanii jechuudha ofii isaanii hin hojjetu tattaafatanii galanii maal godhu nama hojii hin hojjennetti dhufanii heerumanii gadhum hindu bakka gadhumadhum nama hojii hin hojjenne yookaas nama of hin dandeenye nama hojii mataasaa uummatee isaa ta'u iddoo tokkottis qabamee galii mataasaa hin qabnetti dhufanii hirkatanii bakka isaaniidha maali hamma jirtu ishee jirtu nyaatanii ittiin hojjetanii booda hin wallalu hin deebitee deemti maal qabdiree jireenya ishee hundumaa fixxee kaatee irra deebiti wayii Sumayyaa amma kana hundumaa akkan itti nattanu kan na godhesidha thank you Sumay